Dhaggeessu. Dhaggeessu. Dhaggeema. Dhaggeessu akkam jirtan nagayaa fayyaadhaa baga nagaan dhuftan isin hundinuu kaapteen madda walaabuu caaltuu Hussein gadaanka Oromooti barii Naasir ahlan wa sahlan gadaanka Oromooti okay nageesso oddo dubbe welcome amma hagademtu live cafeeram sadagay faddu nageesso guyyaa meeqasef 10 days left hagademtu guyyarraa cafeeram iska dhagay faddu maalif way siyaadachiisaa yoo toobattee karaa deebitelle cafeen dhuga baanaa yaada xijijiiree hafee yottilleen beekamu listen to my live sinun dinu baga nagaan dhuftanii harka fuunee akkam jirtan nagaa fayyaadhaa wanta kan dubbachuu deema wali share godhaa wali dabarsaadhaa yeroon qabu yeroo gabaabduudha waltajjii Jawar Mohammed jimmatti godhuudhaaf deemu. This is going to be the last battleground. Dr. Abiy wanni akkatti waywaatanii boohaa jiraniif waltajjiin jimmatti godhamtu waltajjii Arsii keessa godhamtirraa adda waltajjii Harargetti godhamtirraa adda waltajjii Baalirraa adda waltajjiin Kaafaa'oon Jawar Mohammed wajjin dhayxee jimmatti godhuudhaaf deemtu murteessaadha. Hizaabarra PP yaachisee jira. Hizaabarra sodaatanii jira. PP'n gubbarra guulaalleen jirti fakkaatti malee keessaan diigamtee jirti. Hoggantoonni siidhaa wal qoodaadhaa jiran, wal dhagayaadhaan jiran. Hangi sabboonoodhaa waan kana quufa qarraan qabne himaadhaa jiran. Warreen maqaa OPDOdhaatiin Oromoo himatanii OPDO keessa jiran garuu hamileen isaanii caphaadhaa hamileen isaanii kufaadhaati jira. So maaliif dubbiin jimmaatuun akkatti yaachiftee way gammachuun hin qabu. Dubbiin jimmaatuun dabballoota maakkatti boochifti maakkatti iyyisiifti. Khara jimmaa imaluun geenyaan maaliif security Jawar irraa kaasanii maaliif shoorarkaan tun heddummaatti waa hedduudha dubbanarraan tana waa hedduu walii share godha yaada caffeeraamis because they know jimmaa tun dirree duulaa tarraa maayyii ta'uudhaaf deemti tarraa maayyiidha. Jawar jimma keessa simatamee injifannoon galuun Abiyyiif salphina irraa gadiiti. Amma Oromoorraa abdii muratee jira gaafa jimmatti qeeroon baatee akkuma Arsii akka Baalee akka Harargeedhaa Jawar simatte Abiy Oromoon hundi funyaan qabatte. Kanaafuu yoo dandahame jimma keessatti survive godhuudha qabna waan yaada qaban jimma keessatti qeen itti dhalate keessatti qaaniidha achi survive godhuun qaba jeeti maallaqa waan alaa gargaarsa arkate jimma irratti invest godhaadhaa jira Dr. Abiy maallaqa waan alaa silaa gargaarsa ummataatiif seen waan silaa fayyaa ummataatiin fooyyessuudhaaf seen waan rakkataa rakkoo baasuudhaaf mootummaan addunyaa ifiin gargaaraa itti kennite jimma keessa raabseeti Jawariin bahinaadhaa huno Abiy deeggaraadhaa jedhanii maallaqa raabsaa jiran. An dhugaa isinii muudhaaf qeyroo Oromiyaa guutuu keessaa qeyroon hin quudheef hayyoonni hin quudheef yoo jiraate hayyoota jimmaati. Ka Arsiitii miti ka Harargeedhaatii miti. Joollee jimmaa hedduun quudheef dhiibbaan dilli kun osoo irra jirtu osoo maallaqni guddaan kun raabsamaafii jiru osoo ololli meeqaantam deemaadhaa jiru guyyaa arraan tanaa kan t-shirtiin Dr. Abiy maallaqaa wajjiin raabsamaadhaa jiru kan t-shirtiin irra qaaliidhaa natin dawlin gumcaa badawa bari gurbaa bariiju kan t-shirtiin Jawar irra qaaliidhaa maal godhaa jiran joolleen dhayxeeti waajjira qabalee hunda dhaqanii maallaqaa fi t-shirtii Dr. Abiy fudhatanii addeebanii
maallaqa isaan kennaniiniif tiishartii joowar bitatanii waan irraa hafte hullaa qadhaan nyaatee huun barcaadhaan bitatee galu jira. Qeyroo Jimmaa tana beeynuti. Qeyroo Jimmaa ta akkanaa beeynu. Qeyroo Jimmaa nuti goota akkanaa beeynu. Qeyroo diraamaa dalaguu beeytu. They don't talk but hujii. Qeyroon Jimmaa qeyroo dalagaadhaan garsaa jirtu. Tiishartii Dooktar Abiy ka maallaqaa hojii irraa ibsamu dhaqanii fudhatan. Akkana ilaala. Wanni isin irraa eeynu akkitti wal beeynu qeyroo Oromiyaadhaa. Qeyroo Jimmaa akkitti wal beeynu kana. Tiishartii Dooktar Abiy maallaqaa hojiin kennamaami dhaqaa fudhaa. Dhaqaa fudhaa. Tiishartii ibiddarra keessaniiti maallaqa isinii kennan tiishartii footoo joowar qabu laaltanii bitattanii guyyaa joorachi dhufu uffattanii gadiin baatan shaashaa jettanii diina garaa gubdan alagaa garaa gubdan ilmaan Oromoodhaa garaa qabbaneessitanii Jimmaan eenyu qeyroon Jimmaa qeyroo akkamii guyyaan itti ummata Oromoodhaa garsiiftan guyyaan itti bilisummaa Oromoodhaatiif ragaa baatan guyyaan sabboonummaa joollee qeyroo Jimmaa arkuudhaaf teenyu guyyaa sana. Hagammaa akka dhageenyutti akka garuutti namni hanga qeyroo Jimmaa qophaa'e hin jiru Oromiyaa keessa. Hin jiru. Qeyroo Arsiita miliyeenaan baate, qeyroo Hargee 1,100 baate, qeyroon Tuulamaa hanga qeyroo Jimmaa hin qophaa'in. Waltajjiin Jimmaa tuni waltajjii tokkummaa Oromoodhaa deebifnee itti mirkansinu. Waltajjii tokkummaa Oromoodhaa deebinee itti ragaa baanu. Maaliif? Dooktar Abiyyiin tokkummaa Oromoodhaa diiguudhaaf, tokkummaa Oromoodhaa billeessuudhaaf wanni inni hin dalagin hin jirtu Oromoo kutaan qooduudhaaf. Akka Oromoon kutaa waliin dultu, akka Oromoon kutaa waliin galle guyyaa dura eegalu Wallagga wanniin hin dhayneef yoo Wallaggatti awwaatee Jimmaadhaa fi Arsii fi kun tokkummaan hin jiraatu. Jimmaa fi Wallaggaa wal dhawaa waan achi du'eef. Kun tokkummaa Oromoodhaa diiguudhaaf waan takkaan jamin Dooktar Abiyyiin guyyaa duraa eegale. Waan kana hunda billeessuudhaaf qeyroon Jimmaa tokkummaa Oromoodhaa nuti Jimmaa waan Abiyyiin nu keessa dhalateef gantummaa Abiy hin fudhannu nuti Oromoo birarraa addaa miti nuti Oromoo kaaniin tokko. Oromoon gabroomtu wajji gabroomne wajjiin rakkan kaleedhaas gaafa TPLF kaafnu wajjiin kaanee dhaabbannee falmannee TPLF kaafne arraas Dooktar Abiy fincaan nafxanyaadhaa dhugu jecha ilmaan Oromoodhaatiin adda muramnee hin hafnu jedhanii guyyaan itti ragaa ba'an ammaan tana. Kun hizaabarra murteessaadha. Waltajjiin Jimmatti godhamuudhaaf deemtu awwaala Dooktar Abiy gaafa taatu guyyaa maasii dhugaan Jawahar Mahammad qabu itti ol baatu. Wama lama Dooktar Abiyyiif awwaala Dooktar Abiy plus guyyaa itti dhugaan Jawahar Mahammad ol baatu guyyaa itti tokkummaan Oromoodhaa deebitee mirkanooytu waan kana ta'eef qeyroon Jimmaa duullimmaan tana deemu jiru kun karraa dhumaati. Jimmatti karraa dhumaati. Karraa maayyiiti. Karraa boodaati. Jarri EPPdhaa girgiraawaadhaa jiran. Girgiraawaadhaa. Laalaa fuula Dooktar Abiy baatii duraa fe'e malaala. Laalaa dabballoota isaanii waan isaan haasawan. Ni haqqisammoo afaaniin albayammoo dhiiroo haasawuma afaan Oromoodhaa bireedaa kana haasawu jiranii ni ajaa'ibda. Dabballoota Dooktar Abiy leenjifate laal wal fakkaattii wal barbaatti waan warri waarii haasawu ijoollee waareedhaa haasawitti waan Dooktar Abiy irraa gad dhufuutu gurbaa jaldeessaa Taayyee Dandaa kana bira ga'a. Waan Taayyee Dandaa bira gaheetu ijoollee donqooroo Facebook irraa waccu tana bira gad dhufa. Wanni kun walitti hidhaadha. Nuti taargeetiin keenya Dooktar Abiy malee qushaasha jala kanaa wacuu miti. We are not going to respond for anyone. Deebisaan kennu. Caffeeraa miskana booda qushaashaa fi kolkolee Facebook irraa qoonqoo
qayyootii afaanii guuranii hudduun itti guuranii iyyisiisan kanaaf caffeeraamis deebisaan kennu falmataa Ibroo deebisaan kennu Kadiiroo Ilmoo deebisaan kennu tokkolleen keenya deebisaan eegidha taargeetiin keenya dhugaa Oromoo cinaa dhaabbachuu daba Oromoo deemu dura dhaabbachuu namni dabaan deemu Dooktar Abiy jawwee mata dhoyta jawwee mataadha dhoyta nuti kan dhoynu Dooktar Abiy malee joollee afaaniin albaatu joollee afaaniin haqqiftu joollee safuun beeyne ta kabajaa eeggachuun beeyne tan naamusaan hin guddatin joollee Facebook irraa wuma feete haqqiftu afaan daagan qabu arabni daagan qabu namni wuma fedhe dubbata afaan namaa kun yoo gartee abbaan tartiibatti godhee eeggate malee jecha fedhe dubbata kana bood warra Facebook irraa asbee yaa joorattu yaa jooratti kana yaa jooratti akkasi Joohar yoo Joohar easy dhaaftee sin jira keenya laal Joohar feetan jaaladhaa feetan jibba an Joohar personally jibbuun danda'a garuu dhugaan jirtu Joohar nama Dooktar Abiy gabrummaa jalaa baase dura namni OPDO bilisoomse qabsoo qeeroon gootee wajjin cicha Joohar baama qabu kana nama hunditu warri Joohar murmus nuu beeytan dhugaa tana nuu beeytan namni OPDO bilisoomse qawwee malee joolleen teenya harka duwwaa akka qawwee dura dhaabbattu joollee teenya sammuu isaanii qaree akka wareeyni guddaan kun bahu wareeyni beekun akka lafatti hin hafne akka TPLF abbaa Isaayyee faa Maqalee galche namni godhe creditiin the credit goes to Jawahar Mohammed samboodaan nuyi warra as gubbaadhaa warra dhaabbatee warra jijjiiramne caffeeraamis faa warra akka Abdii Xayyii Waaqoo warra akka falmataa Ibroo warra akkanan jenne gartee warra gaafa dhugaan Oromoodhaa dabde lakkiyyuu warra waxiidhaan soomne warra qarshii lama afaan kaanii angara gala hin jenne warra rakkoodhaaf jecha sababii dabarseen kennine warra akka caffeeraamis kanaatu sanduubaan the credit goes to us tanamma aranaaf hin jaa it goes to us when it comes to Oromummaa xawalwaalummaan qabnu garuu warra kalee xawalwaalleen hunjuu arraanta waa xiqqoo afaan kaanii qoonqoo afaan kaanii arkana ji Oromoon arra Oromoodhaa miti Amaarri ni beeka dhugaa Jawahar Mohammed Amaarri Islaama ka Jawahar jibbu Islaamaaraami ka Oromoo jibbu Amaarri bar Jawahar wanni jibbuuf because he is Oromoo nama Oromoo cimaa nama Oromoo tanaaf waa jijjiiru janii waa yaadaniif Jawahar kana dura belleessu qabna yoo Jawahar belleessine Oromoon baddeedha Amaarri maaliif warra biratti fokus hin goone maaliif xiyyeeffannaan diinaa yeroo hundaahu Jawahar miidiyaan Itoophiyaa guutuun Jawahar hidhamuu qaba Jawahar ajjeefamuu qaba Jawahar akkami biyya gala Jawahar akkami filmaataa fiiga gaafa ajandaan miidiyaa diinaa hundinuu Jawahar ta'e akkamitti namni dhala Oromoodhaa akkamitti namni dhiigaan Oromoo ifiin jiru alagaa wajjin dhaabbatee Jawahar sii kana godhe jaa no arra waan takka wanni hubachuu qabdan namni aylii qabu bakka uleen itti heddummaattu dhugaadhaa jira Afrikaa keessattuu Itoophiyaa bakka uleen itti heddummaattu dhugaan achi jirti bakka san barbaada arra dhugaa Oromoodhaa karaan bahuuniif teessu jaalannuus jibbinuus deeggaruu baannuus karaa mucaa kanaati kalee haasofne silaa Jawahar ajjeesaniis silaa Jawahar hidhaniis Jawahar jiraatuus ajjeefamuus Oromoodhaaf dawaadha qaba yoo Jawahar qeensarraa cabsan Oromiyaan bilisoomte Itoophiyaan diigamte kana caffeeraamis maal jeenaa qabadha yoo Jawahar ajjeesan osoo reefi Jawahar hin awwaalamne Oromiyaan bilisa baatee Jawahar awwaalla kanaa qabadha yoo Jawahar hiineeti maddi qabnee akkan dubbanne sabarraa adda baafnaadha guyyaa harka keessan Jawahar gubbaa bu'e Oromiyaan walaba baate maaliif there are millions and millions after him warri gurraan caqasaadhaa jiru Jawahar edda kan bulee
مالف نبيخن أكا أبي جوهر بالليسو وربادو مالف إثيوبيا جراتشسو أكا جوهر بالليسو وربادو قرري هندنو غنما جوهر مالف بول نقام بولي قبني إيسا رقيسي نمني بيخيسا دؤور أفقب إلى جوهر دورا خلص مقبل داو بيدو Oromoon miliyoonota lakkaa'amtu Joohar dura lubbuu tanan tan deebisan kennuudhaaf qophiidha. Namni tokko deeggarsa akkasii qabaannaan irraa ifee guudha qabdan. Kaayyoon teessan galman geessu Itoophiyaa jaarraa Minilik deebifnee maarree goonaa balaaqalaa goonee akkas goonaa. Kun hundinuu jiruun Itoophiyaatii fi jiruun Dooktar Abiyyilleen Jooharii walitti hidhaadha. Jiruun jara kanaa Jooharii walitti hidhaadha. Dabballoonni katti as ba'ee wacuun silaa gabbanii ummatatti akkatti wacanii akkamnatti tola. Wallaahi islaaniin deeggaran. Wallaahi islaa Joohar dura dhaabbadheetiin isaan deeggara. Dabballoonni ruumii hoteelaa keessaa kan lallabu kuni qabsoon interneet gubbaan jirtu an Ameerikaadhaan jira tanaafi lubbuudhaan interneet gubbaa haasawa. Falmataa biroodhaa Ameerika ta'a bakka dalagaa ta'e haasawa. Lubbuudhaaf interneet gubbaa dubbannuti. An dalagaadhaan jira. Bakkiin ummata kiyyaa wal arkee dubbadhu interneetiidha. Taasisa. Namni biyya keessa jiru hoteela keessa taa'ee dhokatee adda haasawu silaa gabbaheeti ummata fi keessa deemee Joohar kun sirriin jiru Joohar badii kana dalagee Joohar isin sobaadhaa jira qotee bulaa keenya ummata keenya hayyoota barattoota manguddoo gurbaa kana jalaa dhaaphaa silaa jee hawaasa keessa deemee wallaahi ansaniin deeggara. Garuu dhokannee hoteela keessa dhokannee teenye kan Oromotti gadi hin baane qabsoo maal godhaa jirra ana Ameerikaa jiru maal adda jirta. Dhugaan jirtu wanni ummanni keenya beekuu qabu. Joohar dorgommii filmaataa Facebook irraa godhaadhaan jiru. Booda kanan garreewu. Bakkitti ummata walitti qabee dubbisee qeeroon mileenaan baatee Joohar jedhan interneetii gubbaadhaa miti. Lafa baalee keessa lafa harargeedhaa keessa qotee bulaa keessa hiyyeessa keenya keessa achi keessaa ummata dammeessee ummataan qophaa'aa filmaata kanaaf mudhii jabeeffadhaa jechaa jira. Dabballeen PP'dhaas baateeti bakka dhokattee hoteela keessaa Feesbuukii bakki irra nama dammeessan Feesbuukii miti warri Feesbuukii hundi dammaqee jira kun akka dhabee gartee ummata fi yaadee waan gartee ukkaamsi firraa ol baasu warra kiyyaa kun internet irraa dubbata. Yes. Maaliif nuti biyyarraa fagoodha jirra ummatarraa fagoodha jirra adda facaanee jirra bakki itti sibsabaan keenya guddaan bakki namni walitti qabnee irratti dubbannu Feesbuukiidha. We have no other option. Duuba namni biyya keessa jiru Finfinnee jirta Adaama jirta gabbaatee guyyaa tokko ummata qotee bulaa keenya walitti qabdee yaada gaariin isinii qaba yaadarra wayyaatiin isinii qaba Joohar kun maallaqa keessan nyaachuu malee faayidaa isiniin qabu Joohar kana maa deeggartan jettee ragaa wajjii yoo qotee bulaa keenya dura baatee dhiyeeffatte well wanni wal malu takka illee hin jirtu wanni dura dhaabban takka illee hin jirtu garuu jarri PP'dha Taayyee Danda'aatis Joolleen boqbaaqaan inni Facebook irraa as baasee haqqisiisu kun hundi isaanii hawaasa keessa gadi hin baan. Wallaahi billaahi kana booda Abiy Ahmed hawaasa Oromoodhaa keessa gabboodhaan taa'u. He will never. Ummanni jibbee tufee jira. Namni waan tufee fuudhee afaan ittiin deeffatu. Abiy Ahmed kana booda mee Oromiyaa keessa gabbahee ummanni Oromoodhaa mee harka haadha ofii. Isin dabballoota gartee dhokatee qoonqoo arra yoo garaa isin guutan zaa'aa shallallabdan yoo arra garaa kana xib godhanii si guutanii gabbaateen lallabdan ganyaan isa isaa dhumu. That's it. Garuu realitii jirtu maali? Isinii miti Dooktar Abiyyiin Itoophiyaadhaan bulchaa jiru Prime Ministeriin kana booda Oromiyaa keessa gabbahee qeeroon harka dha'uuf hin teessu which is very sad. Kana gaammoo wanni isin boochisaa wanni Joohar hattuudha Joohar maallaqa maarree fuudhee Joohar makiinaa maarree qabaa Joohar bakkatti maarree godhee bar nuti Joohar maallaqa keenya nyaate maaltu nama galcha nuutu fedhee kenneef Oromoo fedhee kenneef ilma Oromoodhaati nuti nuutee jira warri maallaqan kenniniif maartan Joohar maallaqa taayyetiin hin tujjaar.
nuti jooriyo nuti jaare miliyoona nuti we are happy about that nam oromoo keessa nam tokko nuti jaare maal keenyaan tu jaare nutu nutu fudhanne isin sumuuni takka warri OMN dha fundraising sumuuni takkan kafalin takka namni fundraising OMN gubbatti arkamee hin mul'atin arraantana joor maallaqate baga nu nyaate keeshaan fuune keeshaa baafneet irra gannayne irratti invest goone kennineef ifiif kennine waan keenyaaf oolfan so nutuun dubbanne jeshadhaaf wani kanaa kun hin dalagu kanaan hin milkooytan EPP kanaan hin milkooytan kun bakka takkallee isin hin geessu dabballoonni keessan tartiiba haasawallee hin beekan mee ajandaa se godhaatiitti kennaa irra bayaa fi waan fakkaataatii fi namni dabballeen xiqqoo yoo parsantiin 80 kijiba taate parsantiin 20 silaa fakkaatte walillaa qabtee ni fakkaatte wanni Jawhar Mohammed irratti isin oofaadhaa jirtan you cannot do anything nama abdii murate ni beektu namni gu abdii murate arraba eegala yookaanis kahuudha heddummaata namni abdii murate mallattoonsaa yookaa kahuudha heddummaata yookaa arraba eegala dabballoonni PPdhaan arraba eegalan kun maal garsiisa abdii kutannaa Dr. Abiy agarsiisan kanaafin gammada nam tokko gaafaan an jecha tokko dubbadhee namni sun as gubbaa jechaa olee lallabe ani if keessatti niin gammada maaliif kiniiniin asii falmataa biroochi darbachaa jiru liqimsiisaa jiru dalagaadhaa jira kiniiniin asii Yahya Bashir achi darbachaadhaa jiru OPDOdhaaf dalagaadhaa jira kiniiniin Khadiiroo Elemoo guyyarraa ganamarraa obaasu dalagaadhaa jira kiniin caffeeraamis khammaan kiyaadhaan kam bishaanii wajjin obaasaa jiru dalagaadhaa jira nuti kanaatu we are so comfortable gammanneeti dalagaan teenya dalagamaadhaa jirti laalaa akkatti wacan laalaa akkatti booyan haasa wallee wallaalanii arraba eegalanii way maali akkamitti ilmi namaa namni biyyaan hogganachuu personally namaa keessa galee nam tokko arrabsa kuni abdii murachuu EPP garsiifti abdii murachuu EPP garsiifti please itti fufa Jawhar ummata keessa dalagaadhaa jira isinis internet gubbaa jabaadhaa itti fufa waan gaarii jirtan waan jabduu jirtan qabsoo hamtuu internet gubbaadhaa Jawhar moo jirtan maantana humaa takkallee Jawhar kufiftan lola internetiidhaatiin Jawhar kufiftan itti bifne garuu filmaanni Oromiyaa keessa deema Jawhar Oromiyaa keessa deemu jira Jawhar Qeyroo keessa deemu jira Jawhar Qeyroodhaatu Jawhar jechaa jira isinis internet gubbaadhaa mee sangodhaa itti ufaadhaa haatee maal fakkaatteennaan isinu asin dabartiin san gartee dubbina akkas fakkaat so we are not going to respond kana bood caffeeraa misirraa wata kana gitina caffeeraa misirraa kolkolee nyaata afaanii guuranii Facebook irraa isiisan deebisaanii kan ittiin eegina an targeting kiyya jawwee matadhoon namni nu wajjin daaddaadhaa kan irraa dubbachuu qabnu kan xiqqeessinu kan Oromooti saaxillee dhugaa Oromoodhaa baafnee shireenni qabutti himnu Dr. Abiy maaliif bulchiinsa isaati Dr. Abiy malee gaarbeejii maayyimi yemaayim xirqim internet gubbaadhaa wacu diiqaa takka kennuuf diiqaa takka targeting keenya mataadha jawwee mata dhooyna mataa qacam goonee achi dhooynaa irraan deebee waltajjiin Jimmaa waltajjii murteessaadha Qeyroo Jimmaa abdii dhibbarraa dhibbatti sirraa qabna wanni arra gootan waan hedduu nama gammachiisaati t-shirtii Abiy ibidarra qabdanii maallaqa t-shirtii Abiy wajjiin fudhatan irra gortanii t-shirtii suuraa Jawhar qabuun bitattanii waan irraa fi barcaadhaan bitattanii galuun keessan waaw waan godhuu teessan asumarraa nama agarsiisa kana gaa Qeyroon Jimmaa
qeeroon jimmaa takkanaati ijoollee internet gubbaa huccuu miti qeeroo jimmaa keessaa nama akka Yaayaa Bashiir faadhaatu ba'e nama dhaabbii qabu nama dhugarraan deebin nama cichaa akkanaatu ba'e fakkeenyi ijoollee jimmaa nama akka Yaayaa Bashiir kana fudhaa dhugaa kana fudhaa kana maasii ijoolleen jimmaa hujiidhaan arkaadhaa jirra arra dhuga bakki dhiibbaan guddoon irra jirtu Oromiyaa kaanirra ijoollee jimmarra bakki diinirra dalagu jirus bakki maallaqaan sobuudhaaf tattaafachaatis jiran bakki maasii waa hedduudhaan Abiyyi isin keessa dhalatee janii gandummaa kana irratti apply godhuu barbaadan ijoollee jimmarratti fatanaa tan hunda keessa kuttee ijoolleen jimmaa lakkii nuti Oromoodhaa wajjin cabne Oromoodhaa wajjin kaana nuti arraas bakka Oromoon dhaabbattu dhaabbanna jedhanii diduun isaanii gootummaa ijoollee jimmaa dachaa godha gootummaa ijoolleen jimmaa qabdu tan ijoollee Harargee tan ijoollee Arsii tan ijoollee Tuulamaa caalchisa maaliif isaan ba'aa dachaadhaa gubbaa jira olola hamaadhaa ture deemaadhaa jira arra hundinuu akka ijoollee jimmaatti isolee godhuu barbaada Oromoo kana irraa Dooktar Abiy kana godhaa jira dabballoon isaa kan jimmaa takkaa dhaqanii hin beekne ijoolleen jimmaatti dhugaatti ijoolleen jimmaa maarree hojii dhaabbatte ijoollee jimmaatiif yaadaniitii miti ijoolleen jimmaa Oromoodha ijoolleen Harargee Oromoo ijoolleen Arsiidhaa Oromoodha hireen nuti qabnu takka ijoolleen Wallaggaa Oromoodha Oromoo wajjin cabxe wajjin dhiitamte wajjin ajjeefamte wajjin qabsooyte wajjinis bilisoomuudhaaf teesse wajjin bilisoomuu teesse qeeroon jimmaa addaa miti olola kana hundaa turre deemu jira olola kana hunda ijoolleen qeeroo jimmaa cabsitee arra waan dalagamaa jirru kana godhuun siidhaa abdii olii waan namaa kennaati jajjabaachuu qabdan isin jajjabeessuu qabna guyyaan as deemaadhaa jira I don't want to say it Joowar jimma jira jimma dhufuuf ta'a gaafa jimma dhufe dhugaadhaaf ragaa baya haqaaf ragaa baya shira Oromoo irratti raawwatu qoodarraan fudhatina Dooktar Abiy haada dhootee isin qabriin isaa qotamtee jirti awwaalli isaa jim Dooktar Abiy awwaalli isaa jim akkasii maalaan jedhaa saba waliftoonni Oromoo tokko isa wada dilisun waliftoonni Oromoodhaa jajjaboon sun ni badanii ani haa tana dubbadhu maantana aswartii raawwadhaa fayyaa taa'ee yeroo gaarii